Fooramiin Irreecha shanaffaan qopheessummaa Waajjira Aadaa fi Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Shaggariin mata duree Irreechi Faajjii Tokkummaa fi Obbolummaa jedhuun Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti gaggeeffamee jira. Hirmaattonni sagantichaas Irreechi giddugalli isaa tokkummaa fi nagaa waan ta'eef nutis tokkummaa biyya keenyaa safuu Irreechaas eeguun ayyaanicha hawaasa bal'aa waliin kabajuudhaaf qophoofnee jirra jedhu. Irreechi faajjii keenya, faajjii yoon jedhu ibsituu keenya. Irreechi keessa beekuu qaba. Akka sabaatti beekuu qabna. Ayyooleen baay'een kitaaba kan barreessan jiru, kitaaba sana dubbisuu qabu, namoota beekan gaafachuu qabu, namoota muuxannoo qaban irraa muuxannoo sheer gochuu qabu waan ta'eef dargaggeessi akka irreechaatti hin beekin kan uffataan faayamee deemu jira. Sababa kanaatiif uffata sana dursa ittoo diizaayinii isaa sana filee hin hodhisiifatin hin dursa akka uffata sana baruun dirqama ta'a. Irreechi jechuun Oromoodhaaf ifa jechaadha. Aadaaf duudhaadha jechaadha. Dhaloonni ammaa immoo sirriitti hin beektan. Nutu isinitti himee isin qabsiisuu qaba. Oromoodhaaf irreedha. Irreedha. Kan ittiin dukkana keessaa baane, kan ittiin barii birraa arganne. Irreessa jechuun irreessi duudhaa Oromooti. Irreessi sirna araaraa keessatti gahee guddaa qaba. Abbaa Gadaatii fi haadha siinqee, haadholii siinqeetii fi manguddoota wajjin namni alangee duudhaa isaa qabatee, marga jiidhaa qabatee, haadha siinqee qabatee namoonni illee walitti bu'ee rakkoon addaatillee uumame irreecha san qabatanii irreecha sanii fi alangee san bira uumtuun darbu uumaadhaa duudhaa san biraan darbu akkaataa duudhaa Oromooti. Itti gaafatamtuu Waajjira Aadaa fi Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Shaggar kan ta'an Aadde Rahmaa Johar Irreechi Oromoo biratti sirna hawwii fi galateeffannaa ta'uu isaatiin duudhaa fi safuu isaa eegee nagayaan akka kabajamu eenyummaa Oromoos addunyaaf beeksisuu waan ta'eef fooramichi irreecha irratti hubannoo bal'aa hawaasaaf kennuuf kan qophaa'e ta'uu dubbatu. Sagantaa kanarratti qorannoowwan keessattuu irreechaaf jaarmee irreechaa wajjin wal qabate qorannoon dooktarootaan yuunivarsiitii garaagaraarraa kan dhufanii dokumentiin qophaa'ee jira. Dokumentii sanarratti marii gaggeessuu qeerroon qarreen kutaa hawaasaa garaagaraadha uummata asitti argameef waa'ee irreechaa irratti dokumentii qophaa'ee sanaan ibsi laatameet sanaan immoo uummanni mari'atee akka inni irreecha irreeffatu maalummaa irreechaa akka inni hubatuu fi hubannaa isaa qaba wal yaadachiisuudhaaf waan ta'eef sana gaggeessaati kan jiru. Kaayyoo hundeeffama bulchiinsa magaalaa Shaggar keessaa tokko aadaa fi duudhaa bakka itti nurraa badee ture iddootti deebisuu irreechi immoo uumaa fi uumama araarsuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu isaatiin kunuunsuun dhaloota dhaalchisuun murteessaadha jedhu. Irreecha kana jaarmiyaa jiru keessa irreechi kun waan guddaadha. Kanaan wal qabatee amma fooramii kana kan gaggeessine akkuma beekamu dhalootaaf dhalootatti darbaati kan dhufe ammas dhaloota nuti amma irra jirru kan dargaggoonni keenya qeerroon keenya akkaataan irreechi itti kabajamu duudhaan isaa maal fakkaata safuun isaa maal fakkaata sirni isaa maal fakkaata kan jedhu san sirriitti qaama kallattiidhaan dhimma kana beekumsaanis ta'u akkasumas immoo abbootiin garaagaraas jiru waan ta'eef isaan waliin marii bal'aa gaggeesseet wal yaadatteet dhimmi sun akkamitti kabajamaa irreecha jechuun maal jechuudha duudhaan isaa safuun isaa maal inni kan jedhu san sirriitti hubannaa argateet gaafa ayyaani irreechaa immoo akkaataa safuuf duudhaa sanaan qeerroof qarreen hundi waan sana fudhateet irreecha isaa akka inni irreeffatu kaayyeeffameeti kan sagantaan kun qophaa'e. Itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kan ta'an obbo Girmaa Haayiluu gama isaaniitiin irreechi aarsaa uummanni Oromoo kanfalaa tureen har'a ga'e keessummoonni kallattii afran irraa gara Finfinnee dhufan magaalaa Shaggar keessa darbu waan ta'eef duudhaa Oromummaan simachuu qabna jechuun irreecha irratti tokkummaa keenya ijaaruu qabnas jedhaniiru. Irreecha irratti tokkummaa keenya ijaaruu qabna. Fuula gaarii biyya keenyaa ittiin beeksisuu qabna. Nageenya keenya ittiin kabajuu qabna. Irreechi amma fuula keenya dura kabajamu kunis karaa nagaatiin safuusaa eegee kabajuu qaba. Qabeenyi kun qabeenya nu guddaa abbootiin keenya qormaata guddaa keessa darbanii asiin nutti fidanii nu dhaloonni amma jiru dargaggoonni amma jiru safuu fi duudhaa isaa eegnee egeree boruutti dabarsuun nurra jiraata. Dargaggoonni keenya baay'ee bareedan safuu keessanitti deebitaniirtu aadaa keessanitti deebitaniirtu